Tani hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan galgala kanaaf qabnu kunooti. Itoophiyaatti dhaabbanni tajaajila baqattootaatii fi warreen baqarraa deebi'anii walwaraansa Sudaan keessatti adeemaa jiruun kan ka'e kolagaltoonni 3,000 ol ta'an Itoophiyaa seenanii galmaa'uu isaanii beeksisee jira. Akka dhaabbatichi jedhetti lakkoofsi kun namootan idilee jireenya isaanii irraa buqqa'an miseensota hawaasa dippiloomaasii godaantota diinagdee daangaa Itoophiyaa seenan ittuu hin ta'in namootan kanaan dura Sudaan keessatti kolagaltummaa gaafatanii dhaabbata dhimma baqattootaa kan mootummoota gamtoomanii yookaan UNHCR jalatti seeraan galmaa'anii jiran akka ta'e ibseera. Dubbiimaan dhaabbatichaa Baakaal Nugusee kolagaltoota 3,200 Sudaan keessaa baqatanii gara Itoophiyaa seenan magaalota daangaarra jiran Matammaadhaa fi Kumruuk irratti galmeessaa jiraachuu isaaniitii fi hawaasni addunyaa akka namootan kanaaf gargaarsa taasisu gaafachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin gabaasee jira. Karaa biraatiin dhaabbileen mootummoota gamtoomanii akka jedhanitti namootan lola Sudaan keessatti taasifamaa jiru baqatan karaa adda addaatiin daangaa Itoophiyaa keessa seenaa jiru. Akka gabaasni dhaabbileen kun kaleessa baasan jedhetti naannoo Beenshaangul Gumuz godina Matakkal aanaa gubbaa bakka Almahaal jedhamuun baqattoonni 5,300 seenanii jiru. Bakki kun bakkeewwan baqattoonni gara Itoophiyaa seenaa jiran keessaa isa afuraffaa akka ta'e beekameera. Itoophiyaatti dubbii himaan dhaabbata dhimma godaantotaa yookiin IOM Kaayiviiraay akka VOA'tti himanitti magaala Matammaatti amma ammaatti namoonni 20,700 olii galmaa'anii jiru. Namoottan galmaa'an kun lammiilee biyyoottan 66 akka ta'anis ibsuu isaanii Kennedy Abaatee gabaaseera. Akka gabaasni dhaabbilee gargaarsaa ibsanitti yeroo ammaa namoottan Sudaan keessaa baqatanii biyyoottan ollaa seenan 200,000 ol kan ta'an yommuu ta'u 700 kan ta'an immoo achuma Sudaan keessatti qe'ee isaaniirraa buqqa'anii jiru. Tokkummaa mootummootaatti biiroon qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa Ochaan akka jedhetti balaan lolaa rooba naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti miidhaa geessisaa jira. Rooba cimaarraa kan ka'e lolaa bishaanii uumameen bulchiinsa naannoowwan Somaalii, Oromiyaa, naannoo bulchiinsa kibba Itoophiyaa, naannoo uummata kibba ba'aa Itoophiyaatii fi Affaar keessatti namoonni 60,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqa'uun isaanii beekameera. Naannoowwan kana keessatti namoottan 35,000 olii jireenya isaanii irraa buqqa'uu isaanii, namoonni 45 du'uu isaanii, beelladoonni 23,000 lolaa kanaan fudhatamuu isaanii kan ibse Ochaan naannoo bulchiinsa Somaalii keessatti qofa lafti qonnaa hektaara 99,000 ta'u lolaa kanaan miidhaan irra ga'uusaa akka beeksise Addis Chokkole Dirreedawaa irraa gabaaseera. Mootummaan naannoo Sidaamaa Itoophiyaa ji'oota 3 darban keessatti Komishinar Investimentii naannichaa dabalatee aangawoota mootummaa 136 himannaa malaammaltummaa irratti dhiyeessuudhaan to'annaa jala oolchuusaa beeksiseera. Abbaan alangaa waliigalaa naannichaa Maatoo Maaruu VOA'f akka himanitti isaan keessaa 72 hidhaa waggaa 3 hanga 11tti itti murame. Hidhaan kun qaama tarkaanfii farra malaammaltummaa jalqaba bara kanaa eegalame ta'uu himaniiru jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaaseera. Gara oduu taanutti naaceen immoo walwaraansa Sudaan keessatti taasifamaa jiru dhaabsisuudhaaf haala gargaarsa namoomaa mijeessuuf Saawudii keessatti mariin yemmuu taasifamaa jirutti Kaartuum keessatti haleellaan itti fufee akka jiru gabaasamaa jira. Bafaqaadu. Oduuwwan jiraattota magaalaa Kaartuumii waabeffachuudhaan Sudaan irraa bahaa jiran akka ibsanitti wixata kaleessaa humni waraana Sudaan qabiyyee humna dafee qaqqabaa naannoo magaalaa Kaartuum jiru irratti haleellaa xiyyaaraa taasisaa kan ture yommuu ta'u magaalotan naannoo Kaartuum jiran Bahaarii fi Unduromaan keessatti walwaraansi cimaan taasifamaa akka jiru ibsaniiru. Lola kanaan walqabatee hoogganaan garee waraana dafee qaqqabaa Jeneraal Mohammad Hamdaan Dagaaloo ergaa viidiyoodhaan dabarsaniin lolicha keessatti ajjeefamuu yookaan madaa'uu isaanii ilaalchisee oduun faffaca'aa ture akka dhugaa hin taane ibsuun isaanii beekameera. Gareewwan lamman jaarsummaa Saawud Arabiyaatii fi Yuunaayitid Isteetsiin marii magaalaa Jiddaa keessatti taasisaniin mirga siviilotaa eeguudhaa fi haala gargaarsa namoomaa danquurraa of qusachuudhaa fi waliigaltee mallatteessuun isaanii gabaasamee jira. Waa'ee akkaataa waliigalticha hojiirra oolchuutii fi dhimma dhukaasa dhaabuu irratti marichi akka itti fufee jiru ibsameera. Walakkeessa Somaaliyaa magaalaa baay'ina nama hedduu qabdu Balaweyn keessatti lolaan bishaanii maatiiwwan 1,000 lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisee jira. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti waajjirri qindeessa dhimma gargaarsa namoomaa yookiin Ochaan akka jedhetti namoottan balaa lolaa kanaan qe'ee isaanii irraa buqqa'an 200,000 fi 19,000 dabalatee namoottan 400,000 fi 60,000 ol ta'an irratti miidhaan qaqqabee jira. Bishaan guutee dhangala'ee jiru kun hospitaala guddicha magaalichaa dabalatee waajjiraalee mootummaatii fi jaarmiyaaleen tajaajila hawaasaatiif barbaachisaa ta'an akka cufaman dirqisiisuun isaa gabaasameera.
Jiraataan magaalichaa tokko akka madda oduu Associated Pressitti himanitti baay'inni bishaaniitii fi miidhaan inni geessise seenaa naannoo sanaa keessatti waan argamee hin beeknedha. Lolaan kun itti fufa taanaan dhibeen kolooraatiif busaa uumamuu danda'a jechuudhaan jiraattonni magaalichaa akka sodaa qaban Associated Press. Erga roobi irraa citee booda bokkaan godina Booranaatti roobe jiraattotaaf abdii uumee jira. Keessumaa warri rooba argateen qonnaa qotatan midhaan waqtii 5 booda argachuudhaaf akka dharra'anis akka eeggachaa jiran dubbataniiru. Gama biraan rooba booda margi horiif biqilus loon hedduun caamaan waan dhumaniif amma gatiin loonii garmalee akka ol ka'e dubbatanii jiru. Waajjirri qonnaa godina Booranaa jiraattonni godinichaa si'achi jiruuf jireenyi isaanii horii horsiisuu qofaarratti akka hin fuulleeffanne taasisuuf akka hojjetaa jirullee ibsee jira. Galmoo daawwittu gabaase. Kun godina Booranaa aanaa Yaaballoo ganda baadiyyaa Diida Yaaballootti kan argamu qe'ee obbo Diidaa Summaati. Abdii Daasummaa erga qonnaan sanii ganna 10 darbee jira. Garuu ammoo ganna 7 darban walitti aanee roobi baduun hongeen dhufe loon hedduu midhaan facaafatellee irraa mancaasee ture. Amma bu'aa bahii kana booda yeroo jalqabaatii fi xaafii haamuuf qophaa'aa jiran. Waaquma hadhannee sanyii darbinee waaqni nu gargaari jennee hadhannee waaqni nu gargaari. Annaa eegan laftaan qotee yoo ani qotee facaasu maa waaqa rooba qottee jennaan waaqa rakkoon qabu nu rakkoo qaba waaqa hadhadhaa jedhee facaase eegi isaan guyyaa lama oola waaqitti nu roobe guddoo gamman laftan cuftin iyyuu galaan taate jechuudha. Lafti kun nagi kaa 15 geetti. Hektaara 15. Maan facaafte? Xeefi boqqolloo omkana. Amma akkam jiraare? Dansa gammachuu qabna. Godina Booranaatti duraan araddaawwan hongeen qullaa ta'anii onanii turan amma magariisa uffatanii mul'atu. Qonnaan bulaa Kolola Qoodoo illeen asuma ganda baadiyyaa Diida Yaaballoo jiraata. Loonii fi horiin kaan waan dhumee fi hojiin midhaan facaafachuu jabaa ture jedha. Boniyaga nur dhufeeti nurratti ture guddoo nu rakkise. Qabeenyi qabnu nu adoo lafallee qonni horsiisee bula horiin sun nam tokkollee hin jiru. Rakkanne gannarraa ammoo wanni namni lafaan qota garii namallee xamadanii lafayyaa qotan. Kaan gindaa xamadee erfii qabate kaan gindaa harkise namni akkasii lafa qotaa ture. Lafummoo akkanuma gubbaallee biyya gubbaallee kan kalaaf hin qonne akkanumatti. Ammoo waaqni nu roobe amma rakkoo sun keessaa irra fooyyee qabna. Roobi dansa. Dansa ammallee itti nuuf ufee dansa jenna. Hagara ammoo dansa. Midhaan kun inni qonnillee eegee hagar xixiqqoollee hin jirani. Hagar immoo habee amma tan bokkaan barbaannellee hin jiran. Guddoon immoo xixiqqoo jira ammallee rooba fedha. Kanaafuu rooba ammallee nuun feena. Arri immoo dansaa gammachuu qabna. Lafa qaburraa qamadii, xaafii fi kaan facaafachuu kan dubbatu Kolola ammallee maatii isaa gargaarsa mootummaa irraa argamuun qofaa akka jiraachisaa jiru himee eegar midhaan faca'e kun harka namaa laaluurraa na oolcha jedheen abdadhaa jedha. Diida Daasummaa qonnaan bulaan kaanis yoo dubbatu ammallee hawaasni godina Booranaa jiruusaa qajeelchuudhaa fi horsiisa qofa laaluu hin qabu jedha. Ta'an uummatallee dabarsu, ta mootummaallee uummatan gargaaru, laftaan gama ogeessatiin namaaf qoodanii, hojii tan keessa nam galchanii nam hubachiisanii laftitu warqii qabdi midhaan kun albuudii caalaan gardhibii seeftineetiin mootummaa harkisuu qabachuu dhaabanii laftaan irraa fayyadamuu danda'uu mala laftaan qonnaa ooluu mali. Hongeen godina Booranaa ganna 3 ture kan inni irra hube qabeenya horsiisa looniiti. Waajjirri jallisii fi horsiisee bulaa godinichaa armaan dura akka BBC'f himetti keessumaa loon godina Booranaa 86 ta'an hoola ganna 3 tureen dhumanii jiran. Amma garuu erga roobni roobee as gatiin loonii dachaa hedduu dabalee jira. Kuni aanaa Yaaballootti kan argamu gabaa guddicha horii kan godina Booranaati. Obbo Boruu Ganyaa ganda Abunyoorraa gabaa dhaabbachuuf as dhufan. Eegii bardargii darbanii loon 200 gurguran loon 500 gurguran bararraa garree rakkata baay'eenni. Amma deemee adoo namni sanyii harka qabu waaqni nama dhaqqabe galati isaa amma horiin jijjiiramu qaba. Nafalleen kamisan gartan kan ala jijjiirame gatiin leella jijjiirame. Booranni amma agar keenyaa kana dhufeetiin 25 bitataa jira. Maanguddoo Doyoo Dullachaas gabaa bakkee isaanii dhaabbatuun arge. Namni loon qabu kan qabnetti guddaa haa akka durii qubatu irraa haa amma achi bahee kanaaf namni suni horii waan harka qabu hin qabu immoo wanni amma warra immoo halee irraa gatiidhaan xiqqoon bitate argati goomtu gurgurachuu jira. Aniyyuu amma guyyaa suni loon biyya 8 birkum 8 gurgurum tokko arri warri oraare kum kudan lama tamma warri awasi jijjiirsuun akkas gurgurachuu jira. Dargaggoo Jaarsoo Diidaa hojjetaa waajjira galii aanaa Yaaballooti. Awwichama aga 17 18 akkasii bitamuu jira jedhani. Hormiileen akka 25 27 28 bitamuu jira. Uummati baay'ee bitachuu hin danda'u nagaadeen bitatti malee namni kaan bitachuu hin danda'u. Horii fi horii qabu dhabe
amdi kaan argamem gabbachuu jiru kun gabaan isaanii gabaa kun 15 jira. Kanaafuu bitachuu waan hin dandeenyeef uummati yoo hara deeggarsaatiin NGO adda addaa faan dhuftee yoo bitteef malee hara mootummaatiin deeggarsa argatanii yoo bitaniif malee bitachuu hin danda'e. Obbo Mahammad Abbaa Qodaa hoogganaa waajjira qonnaa godina Booranaati. Bara kana godina Booranaatti lafa hektaara 97 ol midhaan gosa adda addaa facaafamee jiraachuu himanii hanqinni gargaarsa sanyii fi xaa'oo akkasumas deeggarsi qonnaa kan mara namaa wal hin geenye jedhanii jiran. Aanutii oomisha gaarii kennuu danda'an keessattis amma midhaan torbee muraasa booda makaraa akka jalqabamuuf jiru kan eeran Obbo Mahammad mootummaan naannoo Oromiyaa godina Booranaaf barana deeggarsa qonnaa miiliyoona 100 ol baasu taasisuullee dubbatanii jiran. Roobii jiraannan naannoo horsiisee bulaatti rakkoon hin jiru midhaan hin baha. Kanaaf iddoo rooban oomishachuu dandeenyu rooba lam qabna agayyaa ganna irratti qabna. Naannoo kanatti akkamitti midhaan bal'inaan lafa argatee ogummaan hubannoon kun kennamee fi hubannoon qonnaa kun kennamee fi akkamitti lafa bal'inaan qotatee facaafataa nyaatan akkamitti of danda'a. Wanni jedhamu yaadamaa jira ittillee hojjechaa jira ittillee galaa jira. Raawwii hojii kanaas bulchiinsa lafaa waliin hojjetaa jiraachuu kan eeran Obbo Mahammad keessumaa kan naannoon Oromiyaa ifoomse hojiin jallisii godinaalee horsiisee bulaaf jedhamee hojiirra ooluu jalqabe waan kanaaf furmaata gaarii ta'aa jedhanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmuu Daawit Boorana Yaaballoorraa. Jaarmiyaa baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR akka jedhutti torban darbe keessa lakkoofsi namoota Sudaan irraa gara Chaaditti baqatanii dachaa 2 ta'ee 55,000 yoo ga'u hedduun isaanii dubartootaaf daa'imman ta'uu ibsee jira. Henry Wilkins baqattoota Sudaan reefuu mooraa haaraa tolfamu Chaad baroota keessatti argaman haasofsiisuudhaan gabaasee jira kuno. Gareen gargaarsaa baqattoota torbee darbee Sudaan irraa gara Chaad dhufan kanneen 25,000 ta'an gargaaruuf rakkachaa jiru. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummoota UNHCR akka jedhutti erga wal waraansi Sudaan eebila 15 jalqabee as lakkoofsi baqattoota Sudaan keessa jiran dachaa 2 dabalee jira. Mooraa namoonni haaraan dhufan keessa jiraatan dhaqqabuuf VON magaalaa guddoon Jaameenaarraa balali'uudhaan achiis konkolaataa sa'aatii 4 fudhateen gara magaalaa fagoo jiru Boroota Kadaangaa Chaadiif Sudaan irratti argamu deeme. Asittis qubsumni torban tokko dura hin turre amma magaalaa tokko ta'eera. Baqattoonni kun lixa Daarfuur irraa kan dhufan yoo ta'u seera dhablummaaf jeequmsi hawaasa gidduu jiru kan irra caalaan sagaree Araboota hidhataniif gurraachota Sudaan keessaa shororkeessaniin raawwatama. Walitti bu'iinsi Sudaan mudate hookkara baay'ee kakaase. Baqattuu kataate Kadijaa Arbeeb Abdurrahmaan akkamiin Boroota akka geessa VOA'f himtee jirti. Sababa lola sanaan Koongaarraa dhufnee jette shororkeessota hedduutu gamas jira kanaaf kan baqattoonni hedduun gamasii dheessaniif homaa of harkaa hin qabnu nyaata argachuu akkasumas nageenyaaf jecha as dhufnee jette. Gama biraan Isaaq Baakaar akka jedhetti erga torban darbee qabee Borootaa keessa jira. Ituun baqatiin dura gareen namoota hidhatanii magaalaan ni jiraatu Koongaa innaa weeraran arguusaa dubbata. مرات يعني في كل ملاذة لما يجوا في البيت ولا دارين قروش ما عندنا قروش مرات يدقوك إلى الجنوب أو قتل. Mana namaa cabsuudhaan maallaqa hatu yoo maallaqa dhaban mana keessaa akka baatu si dirqisiisuudhaan gara kibbaatti si ergu yookaan si ajjeesu. Innaa isaan namoota ajjeesan argeen jira. Utuun bilbila of harkaa qaba ta'e silaa nan waraaban ture jedhe. Bulchaan magaalaa Borootaa akka jedhanitti baqattoota akka keessummaa ofiitti simachuutti nan gammada. Hawaasi isaanis kanneen naannoo daangaa jiran waliin hidhata gaarii qabu. Garuu qabeenyaa hin qabnu dhumataa jira jedhan. والله أول مرة ناس جو قاعدين بكتبوا الليلة 3 أيام ده كله قاعدين بكتبوا أول ويكتبوا أرض تناوي يشيلوا قبل كان يساعدوا كله يساعدوا ده أنا ما لازم أسوق البنت ده ما نعرفه. Namoonni nyaata keessumaa bishaan ilaalchisee gargaarsa hedduutu isaan barbaachisa. Sababa roobni hin jiraanneef bishaan hin jiru. Ijoollee gargaarsa barbaadaniif baqattoota hojii hin qabne qabna jedhan. UNHCR qulqullina ittiin eeggachuuf kan oolu meeshaa amma tokko akkasumas bishaan dhiyeessee jira garuu dubbii himaa akka ta'an Eugene Biyuun ammallee waan baay'een hojjetamuu qabu akka jiru akeekkachiisaniiru. The need is great and our support is minimized because of Fedhiin jiru guddaadha. Deeggarsi nuti kenninuus hanqina maallaqaan kan ka'e xiqqoodha. Dhugumaan hawaasni addunyaa namoota haaraa dhufan sana akka deeggaruu akka itti fufu gaafachaa jirra jedhan. Yeroon roobaa Chaad ji'a kanarraa eegala. Karaa dheeraa gara Borootaatti geessu irratti boolli gaffagoon bishaaniin kan guutamu yoo ta'u gareewwan gargaarsaa dhaqqabuuf daran rakkisaatti ta'a.
As United States kutaa Minnesota bakka bu'uudhaan miseensa mana maree bakka bu'ootaa yookaan koongiresii mootummaa United States ka ta'an dhalattuun Somaaliyaa Ilhaan Umar walitti dhufeenyaaf tumsa United States ifa Afrikaa irratti gareen hojjetu hundeeffamuusaa dhiyeenya ifa taasisanii jiru bafaqaadu. Roobi darbe galgala magaala Washington DC keessatti kan argamu laabraarii koongireesii galma Madison keessatti sirna gaggeeffame irratti kan hirmaatan miseensonni mana maree bakka bu'ootaa hedduun karaa adda addaatiin walitti dhufeenyi Afrikaadhaa fi United States hedduu barbaachisaa ta'uusaa ibsaniiru. Gareen hojii gurmuu kun waldhabinsa Itoophiyaa fi Riippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo keessa jiru irraa kaasee amma fonqolcha aangoo fi tasgabbii dhabiinsa Afrikaa lixaatii fi biyyoottan Saahil irratti akka hojjetu bakka buutuun mana maree uummataa yookaan koongireesii United States Ilhaan Umar sirna kanarratti ibsaniiru. Gareen kun ogeessota dhimma ardii Afrikaa hordofan. Gareen kun ogeessota dhimma Afrikaa keessaatii fi Afrikaadhaa ala irratti warreen imaammata qopheessan wajjin akka tumsi dhugaa irratti hundaa'e uumamu kan hojjetan ta'uusaa sirna kana irratti ibsamee jira. Akkasumas koreen kun ardiin Afrikaatii fi United States wanneen waloodhaan hojjechuu danda'an qoratee akka gabaasa dhiyeessu kan himame yommuu ta'u, akkuma gareewwan qorannoo gaggeessan biroo qorannoo isaa irratti hundaa'ee yaada marii kan dhiyeessu ta'uun isaas beekameera. Dhimma imaammata ardii Afrikaa ilaalchisee koreen ijaaramaa jiru United States fi Afrikaa gidduutti tumsa dhugaa uumuudhaaf jechuudhaan kan dubbatanii bakka buutuu Ilhaan Omar miseensonni mana marichaa Afrikaa wajjiniin tumsi isaan uumuu danda'an maal akka fakkaachuu qabus ibsaniiru. Is essentially to create a real partnership between the United States and Africa to try to make sure that my colleagues in Congress are getting... Sochiin kun akka warreen ana wajjin mana maree keessaa hojjetan dhaabbilee kan mootummaa hin ta'in yeroo ammaa Afrikaa keessaa hojjechaa jiran wajjin wal quunnaman taasisa. Dippiloomaatota Afrikaa as Washington DC keessa jiran wajjin wal quunnamuudhaaf marii fageenya qabu taasisuudhaaf akka carraa argataniif akkasumas akka warreen imaammata United States qopheessan wajjin kallattiidhaan wal quunnaman taasisa. Sunis imaammata Afrikaatiif dursa kennuu qaba. Caallee argamuu barbaanna kan jedhan Ilhaan Umar imaammanni dhimma Afrikaa irratti qopheessinu odeeffannoo qabatamaa ta'e irratti akka hundaa'u barbaanna. Sunis bu'aa walqixa ta'e kan argamsiisuudha jedhan. Waltajjii sana irratti dippiloomaatota biyyoottan Afrikaa hirmaatan keessaa ambaasaaddarri biyya Gaanaa Alimaa Hamaanaa isaan tokko. Yaaliin mana maree United States Afrikaa wajjiniin kallattiidhaan hojjechuudhaaf fedhii jiru ifatti agarsiisa jechuudhaan miira yaadichi isaan irratti uume ibsaniiru. The effort Congress is making, it actually shows openness to actually link up with Africa. I think it's... Afrikaadhaa wajjin tarsiimoo wal gargaarsaa uumuudhaaf wixineen dhuga qabeessa natti fakkaata. Kanaafis gammachuun qaba. Karaa embasii keenyaatiin waan barbaachisaa ta'e hunda hirmaachuudhaaf gargaaruuf qophaa'aa taana. Sirnicha irratti kan argaman hoggantoonni hawaasaalee adda addaa fi bakka bu'oonni mana maree hedduun biyya isaaniitii fi Afrikaa gidduutti karaa adda addaatiin tumsaawwan taasifamanuu fi hojiiwwan wal gargaarsaa daran barbaachisaa ta'uu isaanii